Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo bakka jirtanitti nagaan kenna isin haa qaqqabu jechaattu. Bakki itti argamnu kun beektu akkuma beektanii Astuu yookiin Addis Ababaa Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii bakka jedhamudha. Yuunivarsiitii kana barataan baay'een dorgomee gala. Dorgomtee yeroo galtu barataan baay'een isaa bakka biraa jechuun sababa nageenya biyyattii keessa jiru wal qabatee yeroo duraanii bakka biraa nagahurra yookiin Astuu makana galee dorgomee galee baradhaa jedheeti galaa ture. Ta'us akka yaadamu sanii miti. Dandeettiin kee murteessaadha. As keessa galtee qabxii gaarii fiddee barataa cimaa taatee argamuu qabda. Maaliif jennaani Astuu kana keessa waa hedduutu jira. Yuunivarsiitii keessa jiru yuunivarsiitii kana keessa waa hedduutu jira. Waa hedduutu si mudata. Kana hunda danda'uuf nammootu sammuun kee murteessaadha yookiin ammoo murteessitee galuu qabda bakka waan itti deemtu kana jechuun. Murteessitee galuu qabda. Kana yeroo hin jedhu ammootu callisaniituma deemuu osoo hin ta'in tokkoffaa dandeettiin barnoota irratti ati qabdu baay'ee si fayyada. Ijoolleen keenya baay'een isaanii waan isaan rakkisaa jiru dandeettii barnoota irratti iyyuu qabaataniyyuu dandeettii afaan baay'ee rakkisa. Hin ulfaata. Kana jechuuf dammoo hin ulfaata. Keessattuu afaan Ingiliffaa ijoolleen keenya baay'een isaanii understand hin godhan. Caalaan isaanii yuunivarsiitii barataan ammoo wajjin gallee barachiin barachaa jirru xiqqooma understand hin godhan. Akkasumatti shamaddadu akkasuma dhufanii fatanaa irra taa'an fatanichi dammootu jechicha jijjiiree dhufa. Gaafa kana ammootu deebiin isaa miti jedhanii uma fedhan guutanii ba'u bishaan ofii dhugu. Wanti isin hidhamu yoo jiraate yuunivarsiitii keessatti waa hedduutu isin mudata erga galtanii yuunivarsiitii. Tokkoffaa nama barataa hojii wal baruun dirqamadha. Barataa as keessa ture irraa infoormeeshina gahaa fudhachuun dirqamadha yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii erga galtee. Baruudhaa jedhe. Lammaffaa waa'ee akka dansaa hubannoo gahaa wanta gibbii keessa jiru yeroo muraasatti hubachuu qabda. Hubannoo gahaa si barbaachisa gibbii kana keessa maal akka jiru bakka kana. Innaa kana yoo jennu immoo bakka hubannoo itti jennu gibbii keessa kilaasiin barataan dhiiraa keessatti bakka dhiirri keessatti argamu yoo argame rakkoo irra gahuutu jira. Maaliif amma dormii dubartiidhaa dhiirrichitti argame shakkii hin qabaatu si yaadachiisa waan ta'eef. Dabalataan nammootu infoo erga fudhattee wanta gibbii keessa jiru erga bartee haalli itti barnoonni itti kennamu gibbii kana keessatti yookiin ammoo iddoo yuunivarsiitii kana keessatti haala kamiin kennama barnootichi baruu si barbaachisa. Amala barsiisota gibbii kanaas hubachuu si barbaachisa dursitee. Innaa dabalataan innaa haala fatanaan itti bahu dursitee baruu qabda. Yuunivarsiitii erga galte wanti isin hidhamu yoo jiraate kan biraa immoo yeroo yuunivarsiitii galtanitti ijoolleen tokko ijoolleen garaagaraa dhufan erga wal bartan hiriyaa filachuunis dirqama ta'a. Hiriyaa filadhaa. Hiriyaa filadhaa wajjin jiru maal murteessaadha. Most of the time hiriyaa wanni jedhamu kun riskii qaba. Yoo ati fileevarii taate barataan si wajji argamu hiriyaa itti maxxantee deemtu yookaan haalaan duriyyee ta'uu danda'a. Haalaan duriyyee ta'uu danda'a. Yookiin immoo baalagee ta'uu danda'a. Innaa hiriyaa kee waan ta'eef jecha sababa osoo yaadiin dhaalta. Osoo yaadiin amala isaa kan fudhatta. Amala isaa kan fudhanneef dammoo hiriyaa filachuun dirqama ta'a.